ما فيني جرني كاجول لي سيجمو يجول قابني أكسيتي سببي أبيتشون جماعة وانت النوا قولي وين جرو موتوما إثيوبياتي سبب لمي بتشارا أورومو بتشقو باتي باسه كتا أورومو فوقين سيني جارا أكدو باي سيني غورا أني أورومو تيجي نيوكمبر والله يو أكم قصوت أبديسو أورومو إسا كم تيرو ويانين با سامو من يكون أكني يوانا بولين ما بولو يو أدي سابا كيسة تبر يرو دران سوداني دم نبر يرو أولا يجور والله ألقى أكس ولا رم نيجور أكتر كيسة دبر فنن بينا في فنيا كيسة يجور جن أمت مو jibbuma namaa qabanuufi yookiin immoo namni kun maaliif akkana ta'uu dideedha ummanni kun gannummaa walitti guuru kun yeroo tokko miira keessa nama galcha baay'ee wallaahi ummanni keenya ummanni jimmaa ummata miskiina ummata waa tokko jibbaa namaa hin qabneedha isinii galee garuu yeroon akka jedhu ummata kutaa sanaa walitti qabee arrabsuu osoo hin taane nama tokkotu jira kanumti akka waa yookiin namni dachee irraa fudhate jaartii isaa irraa fudhateeti hawaasa jimmaa kana jibu wallaahi billaahi darbii nama hedduutu jira namooti gurguddaan kun namni hundi guyyaa amma fakkeenyaaf duraan uummanni Oromoo walitti namitee bololaa turte muka hudduu wal kaa'aa turte hadda wanti akka uummata Arsiitiif uummata Jimmaa wal jibbu hin jiru garuu takkaa wal ajjeesee hin beeku takkaa wal rukuttee hin beektu garuu waan hadda raawwatame waan hadda godhame kana yoo ilaaltane sababii abbichuutiif baay'ee sheemii nama qaba baay'ee martillee hin tolu sinii galee abbumti fedhayyuu isa kana keessa dhiirri jira namni tokko waa gochuudhaaf ilmoo waa godha sinii galee garuu immoo deemsii uummanni keenya ittiin deemaa jiru kun sirrii miti utuu wal sirreessitani baay'ee nama tolan jedha ana akka kiyyatti dhaamsa obboleessummaa warra soddaa warra siiqqooman tokkootiiti. warra jala jirtan ishii doktora ta'uudhaaf deemaa makaraa jirtu. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaada nuti ittiin dubbachaa jirru kanarratti jaaru atis yaada qabdu ifa nu godhi. Yaadan qaba qallaaliin qabaare yaada kana. Taap godha. Abduu hawwalee weelkaan bagana kan dhuftanii anaa dhufuun siniin jedha. Dhugaa dubbachuu fi qabsooni tokkoffaa qabsoon already duwwaatti gad deebi'ee jira. Sabni Oromoo dhumaa jira, eeyyee dhumaa jira. Oromoon rakkachaa jira, eeyyee Oromoon rakkachaa jira. Inni aangoorra jirus inni aangoorra dhufuu jedhuufis Oromoof ilee miti. Waan tokko jala sararee kan ana'an gara uummata kootiiti. Uummata saba bal'aa jechuudha. Kan hin qabsaa'aa fi ba'ees uummata kootiifis. Eenyuyyuu habushuu, abbichuun habushuu, jawaaraa bushuu, marroon habushuu wanti nu gashu hin jiru. Nuyi maal gochuu qabnaadha? Nuyi tokko taaneerra. Gandummaa keessaa baaneerra. Ganda dhiisnee lagatti dhiisnee qooxiitti ol gashinee jirra. Yeroo ammaa jechuudha. Ana akka Zaharaatti qabsoon kaleessa Hacaaluu Hundeessaa Oromoon itoo aangoorra jiru Hacaaluu Hundeessaa kan ajjeese hadha dhiiga sanaan eenyuyyuu jechuudha. Haqni mucaa kanaa dhogatee jechuudha. Reeffa meeqatu darbe? Ijoollee meeqatu ajjeefame? Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Har'a gad ol kaanee qabsoof naani anaaf naan liqimsamu. Maaliif naan liqimsamuu jedha. Warri hangoo barbaadu dhiiga ilmaan Oromootiin taphata. Shamarran hin duuti. Jaarsi hin du'a. Keessattuu immoo rakkataa du'a biyyattii kana keessatti. Sinii galee warri kaleessa jechuudha. Warri kaleessa miilla irraa cite. Warri kaleessa harka dhaban eessa akka jiru beektu sin hin beektanika. Eenyuyyuu abushaanaan nan gashuanaan. Eenyuyyuu si galee mallasiyyuu ol jedhee abushaanaan wanti nagashu hin jiru. Garuu wanti nagashu yoo jiraate uummata kanarraa duunii dhaabbachuu qabaa eeyyee. Akka uummataatti uummata biraan dhaabbadha. Kanaan achitti deeggaraa eenyuyyuu mitiyan. Deeggaraa Jawaaris miti. Deeggaraa Abiyyis miti. Ani uummata kooti. Uummata koorraa duunii dhaabbachuu qaba. Rakkachuun Oromoo dhaabbachuu qaba. Sun immoo kan godhu maali? Nuyi ilmaan Oromoo gaafa olii garluudha.
Gaafa tokko taanee bidiruu ijaarrannee sinii galee mixiin illee wal gargaarteetiyyuu laga ceeti. Yoo wal gargaarre bilisoomuu dandeenya. Wal gargaarre tokko ta'uu dandeenya. Yoo wal gargaarre gaaffiin uummata kanaa deebi'uu danda'a. Sinii galee Jimmatti isa dhalatu, Arsiitti isa dhalatu an dhimma koo miti. Jarri sadanuu Oromoodha kanan beeku. Aangoo jaraatiif eeyyee aangoo jaraatiif. Dura akka namaa qabsaa'eera afaan kootiif dubbachuudhaaf. Finfinnee keessatti afaan kootiin dubbachuu hin danda'u. Afaan kootiin taaksii fayyadamuu hin danda'u. Afaan kootiin barachuu hin danda'u. Sanaaf garuu qabsaa'eera. Dhiiga baay'ees dhangalaasneera. Qeerroo baay'ees itti dhabneera. Itoophiyaan Hacaaluu Hundeessaa nyaatte kana booda bilisoomtee hin fayyaddi jedhee ani harka koo ol kaasuu miti jecha tokko jechuun barbaadu. Tana booda jechuudha. Waan qabsoo abbaan barbaade qabsaa'i. Mirga keeti. Mirga guutuu qabda. Sinii galee abbaan barbaadden eenyuun iyyuu deeggaruu dandeessu. Garuu ani maaliin deeggaraan jira? Gaaffiin koo maalidha? Maalan barbaada? Inni kan bargarii isaa nyaadhi yeroo sana sinnus akkuma kana nu afarsa ture. Garuu nuyi miidiyaa irratti qofa toon ta'in akka namaa dhakaa darbachaa ulee dallaarraa buqqisnee yeroo maaster pilaanii sana daa'ima waggaa 5tu snaayiperiinaan rukutamee fuuldura kootti du'anaan. Sammuu yeroo sana tuqameedha. Sammuu yeroo Hacaaluun du'ee sana Hacaaluu reeffasaa ituu gaabiin Oromoo jiru ituu uffanni Oromoo jiru peestaaliidhaan nu maranii gadi nu baasanidha. Sammuun koo yeroo sana tuqameenaan. Amma eenyuuf hin qabsaa'an? Qabsoon barbaachisu? Ani hin barbaachisu. Yoo laa du'aa yoo nuun jettani malee. Warri biyya alaarra teessanii waa'ee qabsoo faarsitan warri biyya keessaa hiyyeessi hadu'u. Isin ruuzii nyaachaa nyaannis argineerra ruuziis. Isin mana gaarii keessa ciistanii ho'a keessa ciistanii ummanni hiyyeessi kun hadhumu yoo jettanii waan barbaaddan boboxxa'uu hin dandeessu hundi keessan. Hiyyeessi sagalee hin qabu. Hiyyeessi nama dhaga'u hin qabu. Inni aangoorra jiru dhageettii qaba. Inni sooressi dhageettii qaba. Hiyyeessa garuu namni dhaggeeffatu hin jiru sagaleessa. Kanaaf uummanni Oromoo rakkina keessa jira eeyyee rakkina keessa jira. Gadadoo keessa jira eeyyee. Abiyyis yoo ta'e Jimma keessaa waan dhalateef Jimma bilisoomseera jechuu hin dandeenya. Daraanuu duuni ilmaan Oromoo baay'achaa jira. Isa duriirraa isa halanaatu caala. Dhugaa jirtu walitti himna. Namni hojjetee galuu hin danda'an jiru. Baadiyyaa amma nuyi ani asirra taa'ee naasaa jira. Garuu baadiyyaa keessa wanta hojjetamaa jiru milishaan akkamitti uummata kana akka jeesaa jiru ni beektu. Namoonni baay'ee. Dabaree namaa kenne haasaa dheeressaa. Galatoomuu barbaaddu. Raayyaa carraa nama biraatiif laannaa. Ani deebiin qabaani. Deeqan qaba. Gaaffii siirratti deebiin deebisee kaa'an. Stop dhaabbadhu Khaalido. Salaamu alaikum. Taaptaap godhaa taaptaap. Kam jirtan hundi keessanuu nagaa qabdani? Nagaa alhamdulillah jirta. Silaan dubbanna garaan nun taa'u waan qabnu dubbanna gaa. Maaltu nu dhaga'a miti? Tiiktookumatti ibsannee buuna. Ilaamee arraabuufis ibiddaa dhiisuufis jabbiidhaa jettee
isaanii jabbii dhaltee ilmoodha itti isaanii jabbii dhaltee keessaa baqanna jechuufis biyya